Hordoftoota viidiyoo kana akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo egaa har'a nama jabaa tokko birattan argama egaa qaamwan har'a istiidiyoo isaa dhaqee dhimmaa fi egaa dhimma koo xumuradheera dhimma koo xaansee immoo erganas ga'ee nama kana waan tokko waan hangaafadhutu jira egaa namoonnis waan irraa baran baay'ee jira namni kun nama guddaadha yeroo baay'eedhaaf YouTube irratti hojjeteera naannoo mijanne keessa taa'ee naannoo intarneetiin gaan jire keessa taa'ee bara dheeraadhaaf YouTube irratti viidiyoo hojjechaa ture ittaanii amma immoo weebsaayitii irratti hojjechaa jira egaa isin akka koo kana carraa argattanii osoo shimeemaan qaaman argattanii yookiin akkuma kana istiidiyoo isaa dhuftanii maal gaafattu maal irraa baruu barbaaddu yookiin immoo wantoonni kana gaaffisiin ta'a yoo jiraate karaa weebsaayitiis karaa viidiyoos wantoota hojjetu irratti gaaffii yoo qabaattan kanaafuu carraan isiniif kenna karaa koomentii gaaffii keessan kaa'uu dandeessu ani immoo gaaffii sana yeroo biraatti isa gaafachuudhaan viidiyoo isaa qabadhe isiniif dhiyaadha jechuudha deebii irratti kenna jechuudha inni kanaaf gaaffii gosa kamiyyuu gaaffii akka fe'e kan nama qaanisu haa ta'u gaaffii kamiyyuu sodaatina waan barbaaddan gaafadha ani immoo ifaan ifatti as fuulduratti nan gaafadha dirqama deebii kenna jaallatee osoo hin taane kanaaf mee inni immoo waan jedhu yoo jiraate carraan isaaf kenna. jalqaba irratti carraa kana argachuu kiyyaaf gammachuu guddaatu natti dhagama. Hordoftoonni viidiyoo kana hundi keessan baga nagaadhaan gara viidiyoo kanaatti dhuftan nama nan beekneef ani Shimee Maan jedhama. Chaanaalii YouTube Shimee Maan jedhu nan qaba. Kara sooshaal miidiyaa adda addaatiinis nan argama. Isaan irrattis maqaan kiyya Shimee Maan kan jedhuudhaan kan jiru. Egaa hordoftoonni viidiyoo kana hundi keessan namoonni viidiyoo kana argitan viidiyoon kun interview anaaf godhamu yookiin gaafiif deebii abbaan chaanaalii kanaa anaaf godhaa jiruuf viidiyoo seensaati jechuudha. Gaafii barbaadan kan isin keessa jiru kan na gaafachuu barbaadan yoo jiraate sodaa tokko malee akka na gaafattaniin isin affeera. Egaa walumaa galatti kabajaadhaan nama jiran keessa namni kun na filatee waan gara keessanitti na fideef ulfaadhu jechuun hin barbaada. Viidiyoo itti aanu irratti haalaan gaafii ciccimaa akka gaafattan shakkii hin qabu. Viidiyoo san irratti wal argina. Yoo wanta itti dabaltu jiraate siif deebisa. Tole ka hordoftoota keenya akkuma isin argitan Shimeen gaaffii kamiyyuu deebisuu qophiidha. Sodaa tokkoyyuu hin qabu sodaan tokkoyyuu irraa mul'atu. Kanaaf waan barbaadan gaafachuu dandeessu. Gaafii hin sodaatina. Egaa akkasumas immoo wanni isinii dabaluu barbaadu muuxannoo isaallee isiniif qoda jedhee yaada fakkeenyaa fi namoonni yeroo baay'ee waa'ee YouTube kana hubannaa nutti irratti baay'ee jira. Kanarratti illee hubannaa baay'ee akka isiniif kennu muuxannoo isaa akka nuuf qodu abdiin qaba karaa weebsaayitii illee dabalatee jechuudha. Keessattuu waa'ee lootorii jedhee gidduu kana miidiyaa hawaasa olii gad oofu tokko maal akka ta'e sirriittan isiniif gaafachuu barbaada. Isin kanarratti gaaffii yoo qabaattanii nan gaafadha. Keessattuu anillee gaaffiin qaba lafa sanatti namni kun nama gowwoomsaa jiramoo dhugumaan hojjeta kan jedhu addaan isiniif ba'a jechuudha viidiyoo keenya ittaanu keessatti. Kanaaf gaaffii gaafachuun sodaatina gaaffii gaafadhaa isiniin jedha. Waan nu dhaggeeffatte waan nu hojjettaniif galatooma viidiyoo ittaanu hamma walitti deemnutti nagaatti isiniin jedha. Akkasuma namoonni immoo chaanaalii keenya faraatatan chaanaalii keenya subscribe godhaa like godhaa akkasuma immoo yoo yaada qabaattan karaa koomentii nuuf kaasanii jechuun barbaada. Yeroo gaarii baay. Shimee Maan. Video tanto agarra. Haye. Nagati Galatoma. turte gari. Thank you.